Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Egaa akkuma kana duraa namoota ogummaa garaa keessa jiran qophii ijoollummaa kootiin isiniif dhiyeessaa turree jirra. Har'as egaa nama tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetanan jira. Namni har'aa qabattee dhiyaattee eenyu jechuun keessan hin oolu mitiiree. Eeyyee egaa isinis hanga xumura qophii keenyatti akka nu daawwattanan isin affeeraa eessayyuu akka hin deemne nu waliin tura. Daa'immaniif muuxannoo fi muudannoo keessan ijoollummaarraa hanga ammaatti jiru nuu qooduudhaaf eeyyamamoo waan taataniif galatoomaan isiniin jedha maqaa daa'immaniitiin. Anaa dhufeenneer. Mee daa'immanii walloo bara? Ani Paawulos Gammachuun jedhama. Hundeessaadhaa fi hojii gaggeessaa mana barumsaa Makkoo Billiiti. Obbo Paawulos egaa qophiin keenya qophii ijoollummaa koo jedhudha. Gara duubatti isin deebiseen ijoollummaa keessan isin yaadachiisaa. Obbo Paawulos eessatti dhalatanii, eessatti guddatanii, yeroo ijoollummaa isaanii tapha akkamii fa'aa taphachaa guddatan laa? Egaa ani kan hin dhaladhe dhiyaa Oromiyaatti Dambidolloo magaalaa keessatti dhalanne. Gandi keenya immoo addatti Dhanqaa jedhama. Koppii ijoollee mitiiree? Ijoollee Dhanqaa jedhamne nutis. Naannaa Dambidollootti yookiin iddoo biraatti ijoollee Dhanqaa jedhamee beekama. Dhanqaan egaa maqaa gosaati, maqaa namaati, nama hortee ijoollee isaati jechuudha. Dhanqaan immoo ilma sayyoo keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf ijoolleen Dhanqaa ijoollummaa keenyatti waan baay'ee dabarsine. Egaa isa kamiin himeen akkamiin isa kamiin akka dhiisuun beeku. Ijoolleen gahee adda addaa qabdi. Akka aadaattis akka gadaattis umurii keenya wajjin wanti hojiin jira. Wanti hojjennu jira mana keessatti. Alatti wanti hojjennu jira. Xabii kan mana keessaa jira kan alaa jira. Hojii hawaasaa tokko irrattis wanti qooda fudhannu jira. Hojii amantaa irrattis waan kana hundumaa shaakalaa ittiin guddanne jechuudha. Mee isa keessa taphoota taphattan keessa waa muraasa nuu kaasaa. Taphi dirree irratti taphatamu keessa korboo yookiin dheeboo waraanuu kan jedhamu jira. Amma isinitti agarsiisna. Booda hojjettoota kootii barattoota kootii wajjin isinii qopheessaniirra inni ilaaltanii. Isinis taphattanii nutti agarsiistu. Eeyyee taphanii nutti agarsiisna. Dhokachoon jira. Fiigichoon jira. Kuni gaamma korboo waraanuun kun dheeboo waraanuun kun amma ijoollummaadhaa ka'ee taphoota taphachaa jirru keessaa tokko jechuudha. Dhokachoon maanni taphasi tooftaadhas barsiisaa jechuudha. Waan diinni tokko yoo itti dhufe akkamitti jala miliquu dandeessa. Fiigichoon jira. Fiigdee yoo barbaachise akkamitti fiiguu qabda. Asii olii asii gadi akkamitti miliquu dandeessa kan jedhu natti fakkaata. Dheeboo waraanuun kun korboon kun immoo booda ijoolleetti agarsiisna. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Geengoo yookiin korbootu geengoo darbatama. Kana hordofanii duukaa fiiganii dheeboodhaan waraanuu jechuudha. Waraananii dhaabuu jechuudha waan sana. Sun amma maanni leenjii waraanaati. Diinni ka'ee yoo sitti dhufe yookiin fiigaa dhufa yookiin fardaan dhufa miti duukaa fiiddee akkamittiin akka waraanuu dandeessu agarsiisa. Obbo Paawulos yeroo mana barnootaa turanitti barataa akkamii turan? Ani bu'aa ka'ii guddaa keessa darbeetan baradhe. Maatii qabeenyaan gad aanaa ta'e keessa kan guddadhe. Garuu fedhiin barumsaaf qabu, dandeettiin qabu gaarii ture. Sanammoo ilaalanii namooti adda addaa namooti biyya keessa jiranis mishiinaroota alaa dhufanis baay'ee na gargaaru turanii gargaarsa sana garuu sirriitti itti fayyadameetanii qabxiin koo kutaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaattis lammaffaattis yuunivarsiitiis kan hin qabu baay'ee olaanaa ture. Waan addaa ta'e tokko keessaa fakkeenyaaf kutaan 6 kutaan 8 ministirii qaba ture dura yeroo keenya akka isaa ammaa kana jechuudha. Allachuu dhibba kan hin qabu. Lamaan keessaa dhibba ilaaluu dandeessa yoo barbaadde. Kanarraa ka'eeti gaamma rakkina adda addaa rakkina hawaasummaa rakkina dinagdee maatii keessatti jiru sana
inni qabeenya nan bisne jechuudha. Inni rakkinni sun maal godhe akka rakkinni sana keessaa baqadhu akka cimee keessaa bahuu fi humna naa ta'e malee inni kuffisee achitti hidhamne jechuudha. Daa'imman maatii isaanii harka qalleeyyii ta'an hedduutu jira. Daa'imman kun osoo abdiin guutin boru akkuma keessan kana sadarkaa guddaarra gahuu akka danda'amme daa'immanitti nu himaasumaan. Egaa akkuma isin jedhe maanni rakkinni hawaasummaatiif rakkinni dinagdee maatii keessatti daa'imman irratti uumamu hedduudha. Dhugaa haasa'uudhaaf. Rakkinni kun immoo bakka hundumaadha jira. Kana cimanii rakkinni amma kan hin jedhu maannimma rakkina balleessuu hin danda'amu. Rakkina hanqisuudha kan danda'amu. Rakkina jira jedhamee warra marratanii ta'anii hin mo'amta malee wanti itti fiddu hin jiru. Rakkina keessaa bahuudhaaf tattaaffii gochuu qabu. Rakkina keessaa kan ittiin ba'an immoo tokko barnootaani. Barnoota cimuu qabu. Kanaaf daa'imman dargaggoonni rakkina har'a isaan mudate tun ta'in isa sana keessaa bahuudhaaf maal gochuu qabanii qarooma waan barbaachisu barumsa isaaniitti cimuu qabuudha. Obbo Paawuloos daa'imman qabu daa'imman isaanii sadarkaa akkamiirra jiru yeroo ammaa? Yeenan qaba daa'immanii kan inni godhadheef kan inni guddisee ijoollee 5 qaba mana koo keessatti jechuudha. Ijoolleen kun bakka adda addaa warri guddisummaa kan biyya bakka dhaloota kootii dhufan jiru kan naannoo kanaa kan fidee barsiisu ijoollee 3 jira. Kan mataa kootii immoo ijoollee 2 jira. Warri an guddisaa jiru kun kutaa 2, kutaa 3 fi kutaa 5 barataa jiru. Amma ijoollee durbaati. Warri an kootiillee gurguddataniiru. Isheen durbaa Addis Ababa Yuunivarsiitiidha Architectural Engineeringidhaan barana eebbifamtee Yuunivarsiitii Finfinneetii jechuudha. Inni dhiiraa immoo waggaa 6ffaa barataa jira Medical Schoolidha. Baay'ee gaariidha. Obbo Paawuloos amma mee sadarkaa maalirratti argamu maal hojjechaa jiru? Amma gaa hojiin guddaan nuti hojjetaa jirru akkuma ilaaltanii mana barumsaa Makkoo Billii jedhamu waggaa 15 irraa hundeessinee isan gaggeessaa jira. Manni barumsaa kun waggaa 15 irraa magaalaa Adaamaatti yeroo hundeeffamu ijoollee barattoota 140 jalqabee eegalle daree 5 irratti amma garuu barataa 3,500 ol hojjetaa 200 ol gaggeessaa jirra. Mooraan keenyas akkuma agartan baay'ee bareedaadha. Keessi isaas mana barumsaatiif baay'ee mijaa'aadha. Barattooti keenyas sadarkaa adda addaatti sadarkaa kutaa 6ffaattis 8ttis 12ttis haga amma qabxii olaanaadhaan darbaa jiru. Kana itti fufnee daballee hojjechuudha irratti jirra jechuudha. Namni tokko gaafa waa hojjetu hojiilee biizinasii garaagaraatu jira. Gara barnootaa kana maaliif filattalla? Tarii kan taa'eerutti barumsi koosii waan kana hojii waan walitti dhufuudha. Business education waan jedhamuun baradhe. Business education jechuun businessis qaba, nagadas of keessaa qaba, educationis qaba jechuudha. Kanaaf business education kanaan immoo barsiisummaa irratti waggaa baay'een hojjedhe. Yuunivarsiitota adda addaa irratti barsiiseera. High school illee barsiiseera. Hojiiwwan adda addaas consultancy irrattis hojjechaan ture. Kan hundumaa keessaa garuu dandeettii barsiisummaatii fi fedhii isaa waan qabuuf gaappiin jirus immoo guddaa waan ta'eef waan sana keessa seenanii gargaarsas hawaasas gargaaruudhaa fi hojii mallee gammadanii hojjetan keessaa hojiin barsiisummaa waan tokko waan ta'eefanii kanatti seenee ammas baay'een gammadaa jira. Daa'imaa wajjin oola. Daa'imaa wajjin hojjedha. Barsiisota wajjin maatii isaaniitti wajjin wanti hojjetamaa oolu kuni waan namatti tolu sumatti agartuu waggaa 4tti fudhattee guddatee waggaa 18 12 si biratti fixa. It's a big blessing really. Na gammadee tan itti jira jechuudha. Daa'imman anarraa wanti isin barattanii daa'imni waan isa barbaachisu waan hedduu jira. Tapha barbaada, gammachuudha barbaada, jaalala barbaada, akka fedhiitti jechuudha. Barumsa barbaada kana argachuu qaba. Daa'imummaan immoo yeroo itti taphatanii fi
yerootti sirbanii fi yerootti geemii haasa'an qofa miti. Jireenya isa itti aanuuf guddatanii akka abbaa ofii ta'uuf abbaa ofii caaluudhaaf kan daa'imman karoorfachuu qaban. Ijoollee akkuma daawwachaa turtan qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin obbo Phaawulos Gammachuu waliin turtiin taasiserraa waa hedduu akka barattan nan abdadha. Ijoollee jalqaba irratti obbo Phaawulos yeroo ijoollummaa kiyyaa taphootan taphachaa ture keessaa taphni kolboo tokko nuun jedhanii jiru. Nutis xumura irratti obbo Phaawulos gara ijoollummaa isaaniitti isaan deebisnee taphni kun akkamitti akka taphatamu nutti agarsiisu. Nuti garuu anarraaf jenne xumurree jirraa. Waan hanga yoonaa nu waliin turtanii nu daawwattaniifis guddaa galatoomaan isiniin jedha. Nagaan naaf tura.